Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya kan guyyaa har'aa obbo Jawaar Mohaammed Daayirikteera Oromiyaaf Oromoon qabdu ija uummata Oromoo bal'aa kan ta'e obbo Jawaar Mohaammed wajjin jechoota isaadha tokkoo fi lama kan tolu bira kutee uummata Oromoottis tolu keessa jechoota tokkoo fi lama gama keessan fiduudhaaf obbo Jawaar Mohaammed wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Waan tokko immoo amana badda Oromiyaa keessa gam lamuu kan wal fixaa jiru ilmaan Oromooti. Kana jechuun kiyya kan aarsu yoo jiraate haa bobo dhugaa lafa jirtu ni sirriitti. Lachuu immoo karaa sirriitiif lolla jedhanii deemaa jiran. Waraanni bilxiginnaadha. Aangoon Oromoo galte akka Oromooti akka hin baaneetiin loluu jiraas hin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hireen Oromoo qabsoon Oromoo butamte akka Oromootti hin galche jeeti lola. Ilmaan abbaa tokkotti ilmaan obbolaa tokko wal lola kana keessatti diinni gamaa gamanaa jidduu seenee haala hamaa uumaa deemaa jira jechuudha. Kun akka biyyaatti rakkoo keessa seenne daran ka Oromiyaatiitu hammaataa deema. Maal balleessine jedhan? Uummanummaan kun maal barreesse waggaa 50 booda haara galfachuu hin qabu. Maal wanni jechuu jiru? Warri Tigraayitii fi warri mootummaa federaalaa wal lolanii gara lolaatiin tokko tokko mo'achuu dadhabnaan uummanni addunyaa itti iyyee lola dhaabanii gara haasawaatti seenanii jiran. Uummanni Tigraay gargaarsa argataa jira. Gammachuu irraa qabna kanarraa. Oromoon gargaarsa argachuu qabu, haara galfachuu qabu. 1.5 million people nama miliyoona tuqaa tokko